Kasinja dabbanke ergeessa galeessa kababakka salphachuuke warreegan salphise sirabbachisa eebba walanka dhalakoosi allaadhe lubbuukoo si filchinacha koote baantute rifeensa kee lakkoofsanuu beeka kan sintuuta. Jaroota achi keessa jiran keessaa inni sadeffaanii maalidha yoo jettanii albaadheeyyii warra garaadhaaf deeman warra of hin agarre warra of malee lubbuuf iyyaan warra garaadhaan malee lubbuuf iyyaan albaadheeyyii warra dhagaraa akkas jedhe Geediyoon achitti boqonnaa 7 lakkoofsa 5 irratti akkas jedhe mee lakkoofsa 4 kaasnee dubbanna. Waaqayyo ammas Geediyooniin amma iyyuu namoonni si wajjin jiran in baay'atanii gara laga bishaaniitti isaan geessu. Anis achitti gargarsiif nan fo'a. Namni ani si wajjin dhaqu jedhee dhaqu. Inni ani si wajjin hin dhaqiin jedhee immoo hin dhaqiin jedhe. Lakkoofsa 5 irraati. Geediyoon namoota gara bishaaniitti hin geesse. Waaqayyo immoo nama akka sareetti arraba isaatiin bishaan dhuguu fi nama jilbeenfatee dhugu gargar baasi jedhe. Nama arraba isaatiin akka sareetti dhuguu fi nama jilbeenfatee dhugu. Warri jilbeenfatanii dhugan sun lafa meeshaa isaanii kaa'an hin beekan. Waan isaanitti dhufu hin beekan. Waan biyyatti dhufu hin beekan. Waan sabatti dhufu hin beekan. Warra lolaaf ba'anitti loltoonni sa'aatii eeganii hin dhufan yookaanis immoo dhaamanii hin dhufan. Of eeggannoo ofirra ilaaluu sabarra ilaaluu barbaachisa. Rayyuu bara keenya kana keessa waldaa kiristaanaa keessas taanaan warra of hin arginetu lubbuu miidhaa jira. Warra lubbuuf iyyaan warra dhugaadhaaf hin deddeebine warra dhugaadhuma waamicha isaanii bira ga'uudhaaf dhalootaaf iyyaan oolota tikee badeetu guuteera bara keenya kana keessa. Waldaa kiristaanaa keessa tiskee amanamaatu dhibe. Tiskee sirriitu dhibe. Kan dura bu'u. Warsa dudduubaan itti dhufu immoo kan irraa hambisu, kan irraa oolchu. Waa jalaa butee kan baasutu dhibe. Barri keenya kunis akkuma bara kanaa ta'e ofirra hin ilaalle. Jarri jilbeenfatanii dhugu garaa isaaniitiin gadi gombifamanii dhugu. Jilba isaaniitiin jilbeenfataniiru bishaan keessa. Harka isaaniitiin bishaan keessa gadi dhadhaabbatanii. Jilbaan jilbeenfatanii dhuganiiru. Fuulli isaanii kallattiidhaan dhoqqee isa gadi fagoo sana yookaanis immoo bishaan malee kallattiidhaan wal ilaalee hin argu. Lafa meeshaa isaanii buusan hin beekan. Garuu silaatii lolaaf kan barbaachisa jedhamee kan duukaa kaa'ame loltoota ciccimoo adda sabaatti ba'u waan ta'eef adda waraanaatti ba'u waan ta'eef kan barbaachise isaan kana. Ammayyuu hin baay'atane baay'ina isaaniitii baay'ee gudii taanaan utuu hin taane baay'ina isaaniituu dadhabina godhateetu hin taane garaatu ilaala. Warri tulluu sanarratti gargar fo'aman sun warra lapheen isaanii ollatu. Warra sodaatan. Warri yeroo jalqabaatiif biraa afan sun warra ulfina mataa isaanii mul'isan. Warri sadeeffaa irratti biraa afan kun immoo warra garaadhaaf adeeman. Warra garaadhaaf adeeman, warra bishaan dhuguudhaaf adeeman. Bishaan irratti dhaqanii meeshaa isaanii kan gatan. Bishaan irratti dhaqanii waan ba'aniif kan irraanfatan. Bishaan irratti dhaqanii waan manaa ba'aniif kan dagatan. Lafa meeshaa isaanii buusanii bishaan dhugan kan hin baru. Arrayyuu sagalee waamichaa dhageenyee manaa baane lafatti meeshaa keenya kan lafatti kennaa keenya ayyaana keenya ofirraa lafa buufne kan hin baanne baay'eetu jira. Sababii kanaatiif guutanii. Kanaaf obbiraati hambisan Geediyoon biraati inafanii nama 300 qofaatu qabu. Nama 300 qofatu duukaa dhaqe. Murteessaa dhaga'aa isaanuma calalaman kana fudhadhuutti dhaqe. Geediyoon hin calaluudhaaf kaase gooftaan. In calalaman. Waatu sibira afa baragana. Waatu calalame sibira afa. Waatu waldaa kiristaanaa bira afa. Waatu biyya kee bira afa. Waatu lubbuu bira afa. Waatu ayyaana kee biraati afa. Koshiin kan waa'ee hin baafne kan
mo'icha namaaf hin qabne maal godhata si duukaa deema. Ayyaana kee sirraa maal godhata? Sirraas waa tafaa as ofii keetii obbiraate hambistee biyya keerraas waan bifta. Waldaa keerraa waan bifta. Ayyaana keerraa waan bifta. Dibatarraa waan bistat. Waan hin barbaachifne. Kanaaf Geediyoon akkasittiin 32,000 fuudhee manaa bahee nama 300 qofaa wajjin dhaqee lolee mo'achuu danda'a. Ga'aadha. Jaroota 300 warri sun immoo warri 300 afan sun iyyuu ofirra ilaala. Arraba isaaniitti dhaqanii bishaan fudhatu. Ofirra ilaala. Bita isaaniirra ilaala. Mirga isaaniirra ilaalu. Waan itti dhufu ilaalu. Waan irra ga'e ilaalu. Waan sabatti dhufu ilaalu. Sabarra hin ilaalu. Ofirra ilaalu. Ajaja isaaniirra hin ilaalu. Ofirra ilaala. Of eeggata adeema. Hin barbaachistarrayyuu namni akkasii yoo jiraatte gooftaadhaaf. Waldaa kiristaanaarra ilaala. Yeeyyiitti dhufu. Dhukkubatti dhufu. Miidhamatti dhufu. Baadisatti dhufu. Barumsaan qajeeshite. Gorsitee deebistee. Tooratti deebisuu hin dandeessu. Guuteera. Kan irra ilaalu jirta yoo taate Waaqayyoo iddoo ati dhokattee jirtu keessaa butee si baasa. Kanaaf hin gatamte miti hin dhokatte. Dhokachuun kee si gatuudhaan miti. Hin gatamte miti ati dhokattee teessee immoo barbaadamaa jirta malee. Kanaaf Waaqayyo sin gala. Qabxiin inni sadeffaatiif inni dhumaa akkas jedhe. Gaafa attamiitiif hin kaayame. Egaa obboloota koo ofirra yaadaa gaamee nuti gaafa akkamiitiif kaayamne jedha. Ala takka akkuma beekamu jireenyi gaafa chaalenjii namatti baay'atu. Haalonni gaafa ulfaatanii waan gataman fakkaata. Waaqayyotu waan nama gate. Gaafa firaan gatamanis Waaqayyo duukaa mana gate jedhe. Gaafa ayyaana keenya ofii keenya dadhabnes Waaqayyo sun gate. Gaafa dookimentiin keenya nu jalaa bades gaafa dookimentiin awwaalamee taa'ee nu gate saraa Waaqayyo na gate. Nuyi gungummiin keenya kan nuyi dandeenyu gooftaadhuma Waaqayyo na gate. Si ilaala Waaqayyo immoo. Si ilaala Waaqayyo sin gatu. Bifa garaagaraa waan garaagaraatiif si kaawwate Waaqayyo immoo. Inni sadeeffaan akkasi gaafa akkamiitiif kaayamte. Gaafa namni yaada Waaqayyoo dhibe yaada Waaqayyoo galmaan ga'uudhaaf kaayamte ati. Maal jedhe? Gaafa namni Waaqayyoo yaada Waaqayyoo dhibe yaada Waaqayyoo galmaan ga'uudhaaf kaayamte malee ati hin gatamte miti. Namni yaada Waaqayyoon garaa ciibsu gaafa dhibe. Namni gaafa yaada Waaqayyoo dhibe yaada Waaqayyoo galmaan ga'uudhaaf kaayamte ati. Dana kanarratti immoo macaafa seeraa macaafa Saamu'eel boqonnaa 16 lakkoofsa 1 irraati seenaa Daawitiin ilaala. Seenaan Daawit kun maalidha yoo jettan guyyaa gaafa tokko Saa'ol mootummaa irratti Saa'ol tuffatamee jira. Saamu'eel immoo baay'ee seenaa Saa'ol argeera waan ta'eef Saa'ol attamitti tuffatame yoo jettan waan yaada Waaqayyoo hin taane. Gaafa lolicha sanatti dhaqee ba'u boojuu guurratee gale. Boojuu fudhatee gale. Fudhadhaa galaa kan jedhu hin jiru ajjeesaa fixaa jedhamee itti ergame ergama dogongore. Ergama dogongore. Ergama yaada ofii isaatiitti naannessu. Sababii kanaatiif hin tuffatame. Horii coccoomoo dhaqaa hundumaati horii huuqqatoos horii coccoomoos namas hundumaa dhaqaa qalaatii fixaa jennaan. Horii isa ijatti tolu isa coccoomoo dhoskee hambisee boojuu jala galfate fudhatee gale. Duukaa maarrataa galan duukaa deemaa galan duukaa deemaa jiru. Sagaleetu dhaga'ama duukaa. Sagaleen afuu qabu jedhetu duukaa dhaga'a. Isaanuma keessaas iyyuu immoo tokkommachuma keessaati booji'anii namootaanis immoo namoota gagaashaa namoota mimmiidhagoo booji'anii yookiis immoo atee fudhatee gale. Garuu fudhadhaa galaa hin jenne ergama dogongore. Yaada nama akka yaada Waaqayyootu dhibe. Yoomiif si kaawwate Waaqayyo gaafa ergamni dogongora waldaa kiristaanaa keessa guute akkati tooratti deebiftuuf si kaawwate malee si gate miti. Dhugaan deemsi sirriin, qajeelchi sirriin, barsiisi sirriin, raajummaan sirriin gaafanni waldaa kiristaanaa keessa addunyaarraa biyyarraa uummata hawaasa kam keessaa gaafanni dhibe Waaqayyo isa iddootti akkati deebiftuuf si kaawwate.
namni akka yaada waaqayyo gaafa dhibe akka yaada waaqayyo galmaan geessuuf si kaawwate malee waaqayyo si gatuudhaan miti. Kanaaf nan gatamin jedhin. Nan irraanfatamin jedhin. Nan dhokadhen jedhin. In barbaadamta waan barbaadamtuuf qabdaati. Waan eegamaa jirtuuf qabdaati. Waan kaayamteef qabdaati. Iji si barbaadu tokkoon dhufa. Gabaa keessa baddeen taatu ati. Biyya keessa baddeen taatu ati. Raajii keessa baddeen taatu ati. Tajaajiltoota keessa baddeen taatu ati. Inni sirraa barbaadamaa jira. Waan barbaadamtuuf qabdaa kan si barbaadu jira. Namtichatu gabaa keessa qombora qabsiifateeti. Baatirii qabsiifatee gabaa keessa nama barbaada. Gabaa keessa jechuun waca guddaa jira. Gabaa keessa jechuun nama baay'ee jira. Nama kumaan hin lakkaa'amne baay'eetu jira. Maal barbaadda yaabbayee jennaan lakkii gabaa kana keessa namatu na jalaa badeera. Nama barbaadu qaba gabaa keessa nama barbaada. Nama na jalaa badee barbaada. Namtichi nama dhabeetu hin taane nama barbaadu dhabe. Nama barbaadu immoo baatiriitti qabee keessa barbaadataa jira waan ta'eef ijaan barbaadaa jira waan ta'eef hin argatu. Barbaadamaa jirta. Waliidhaa keessaatti barbaadamaa jirta. Takaallaa keessaatti barbaadamaa jirta. Rakkachuu kee keessaatti barbaadamaa jirta. Kanaaf hin gaddiin Saamu'eel jedha. Maalan godhane jennaan qodaa gaanfa keetiif dhadhaa jarsa keetiif fudhadhu jedhe. Mandara Beetlehem keessaatti ijoollee isaa keessaatti nama akka garaa koo nama yaada koo isa galmaan ga'u isa dhibee kana nama galmaan naa ga'u nama akka garaa kooti ijoollee isaa keessaa nama hin qabaadhe. Achi keessatti kan siniin ajaa'ibu nama akka garaa kooti ijoollee isaa keessaa mandara Beetlehem keessaatti qaba jedhe malee abaluudha jedhee ittiin himu. Waan gochuun siif ta'u sitti agarsiisa jedhe Saamu'eeliin. Ati isuma fudhadhuuti dhaqe qodaa gaanfaaf dhadhaa jarsa keetii. Kan inni dibata gati jabeessa itti beekuun obboloota koo maaliif yoo jettan Saa'olis dibatuma waaqayyoo qaba garuu shurrubbee irraa diba. Haala ergama isaatiitiif irraa kaannaa isaatu tuffatamaa isa taasise malee. Namtichi kun tuffatamaa ta'etu hin taane dhaqee taa'ee tuffatama. Nutarra waamicha keenyatu dogongora taatu hin taane hojiin hojjennu raawwii waamicha keenyatu dogongora godhata. Sagalee kakuu keenyaa sitti dhageenya yoo ta'e sagalee kakuu keenyaa dhaabannee gooftaa eeguu qabna malee hin ture jennee achi sokkinee innaan dhufee iddoodhaan nu dhabu. Waamamtee utuu jirtu haala sodaattee rakkina sodaattee iddoodhaa kaattee akka waamicha kee of jalaa hin daganne ka waamicha kee of jalaa hin dogongore. Bara kana nu raawwiin kakuu keenyaa turuurraati kan ka'e waaqayyo nu gate jennee iddoodhaa kaan. Kakuun keenya yeroo eegee gaafa dhufee nu bira ga'ummoo iddoodhaan nu dhabu. Sababii kanaatiif kakuun keenya nuuf kakuun keenya wal fakkaachuu dinneera. Dhaloonni baay'een arginee dhabneerra. Dhaloonni baay'een nu bira afaniiru, si bira afaniiru. Nan gatame jettee hin gatamiin hin sokkiin hin baqatiin. Waan kaayamteef qabdaati. Waan gochuun siif ta'u sitti agarsiisan Saamu'eel itti dubbata. Saamu'eel qodaa gaanfaaf dhadhaa ejersa isaa fudhatee dhaqe. Gaafa dhaqu Isseeyin aarsaa dhiyeessuudhaaf hin dhufe jedhe. Isseeyin fudhatee ba'e. Ijoollee isaa hundumaa gaafanna isa waamu Saamu'eel achitti dogongora tokkoyyuu uumeera jedhee na yaada yookaanis immoo waa keessa sammuu ofii isaatti keessa galeera dee yaada. Ijoollee isaa keessaatti gaafa Eliyaab inni jedhamu dhufu lakkaa inni waaqayyo barbaadus kunoos magatiittiin tole kana isuma miidhagaa kana dha. Ala takka nuyi waan nutti fakkaatu tariiti waaqayyotti isuma kana jennee dogongoratti gala. Lakki inni waaqayyo jedheef inni nuti jenne garaagartummaa guddaa qaba. Kanaafi gaafanne Eliyaabin dibuudhaaf gaafanne achiiti dammaqee gaafanne ka'u yaa Saamu'eel hin dogongoriin. Isati keessa isaa isati irra isaa ilaalte kanaan immoo keessa isaa ilaaleera. Namni fuula ilaalaan waaqayyo gooftaa machaa garuu keessa garaa namaan ilaala. Isati guutuudha jette kana duwwaa ta'uus argeera. Waaqayyo guutuu kan ta'u laga jira dhokatee jira iddoo dhokataa jira. Ija dura miti, waldaa dura miti, faara dura miti, walgahii dura miti. Namni waaqayyo barbaade dhokatee jira irrayyuu. Hin baasa waaqayyo. Dhokatee jira. Namni waaqayyo barbaade dhokatee jira. Humna addaa fudhatee dhokatee jira. Iddoo leenjiitti guddataa jira. Iddoo beelaatti guddataa jira. Iddoo dheebuutti guddataa jira. Sabarraa adda bahee hiriyoota isaa keessaatti adda bahee dhokatee guddataa jira. Meeshaa naqataa jira. Waaqayyo warra meeshaa naqatan kana nuu baasa. Isa alanaa waaqayyo gooftaan calalaa jira. Gingishaa isaa gashaa jira. Gingilfamaa jira. Waldaan kiristaanaa gingilfamaa jira. Dhaloonni gingilfamaa jiru. Raajonni gingilfamaa jiru. Faarfattoonni gingilfamaa jiru. Dhaga'aa dhaggeeffadhaa.
dhokattee naftu calalli darbite taanaan hin dabarta. Rakkinni kee gooftaa ijaan da'u, beelli kee gooftaa ijaan da'u, firri kee si biraa dhibuun gooftaa ijaan da'u. Barachuu dhabuun kee dadhabinni kee gooftaa ijaan da'u. Ichi Waaqayyo si barbaadaa jira. Waaqayyo faaraas ilaaleera. Namni qofaatti dhaqee leenjii fudhataa jiru immoo dhokatee ta'a. Inni lakkaa'u suma ija namaa duratti ba'u kana si'ee yaada. Achuma keessatti Abinaadaab hin dhufe, achuma keessatti inni tokko hin dhufe. Kana keessaati utuma jedhanii torban isaanii dhufan, torban isaanii sana keessa hin jiru. Dhumarratti sattuu gaaffichi ta'e ijoolleen ati qabdu kanumaa jedhe. Inni Waaqayyo barbaade dhufaa jira. Si barbaadeera Waaqayyo achi as ba'aa jirta. Si barbaadeera Waaqayyo si kaawwateera achi as ba'aa jirta. Waaqayyo achi as baasa. Ija namaa dura jiratu hin taane arrayyuu furmaata kan laatu, waldaadhaaf furmaata kan laatu, dhalootaaf furmaata kan laatu iddoo dhokataatti guddataa jira. Hin dhufa garuu. Dinqishaan tokko waldaa kiristaanaa keessa galeera, biyya keessa galeera. Calalamtee dhufta. Kanaatiif inni tokko immoo olaatis ka isheen immoo xinnoo dhalaga olaati kaa jirti ka isheen immoo jedha. Daawwitiin daawwama. Amma inni dhufutti waa gochuun hin danda'amu. Namatti ergaatii waama. Waan dubbadha. Dhaloonni gooftaan nama amma dhaloonni gooftaan barbaadeera. Naa taateetta yaada koo galmaan ga'uu dandeessa. Iddoo ga'amuu dide sana naa geessisuu dandeessa jedhee namni Waaqayyotti gammadu. Ati teessee bishaachuu kee ofitti amanteetta taanaan waamicha keef sagalee siif dubbatame sanaaf amantee teesseetta taanaan sagalee tokko dhaga'ameera. Achas ba'aa jira. Amma inni dhufutti waa gochuun hin danda'amu. Inni barbaadame isa dhokatee jiru sana. Boloota koo irra caalaa isaatti ija namaa dura miti. Fuula namaa dura miti. Isa yaadame sana miti. Isa keekame sana miti. Gaafa Daawitiin namatti erganii gaafa isaan isaa waaman inni ni barbaade laakunoo isa kana. Ameen. Inni ni barbaade kunoo isa kana dibata naa dibi. Yeroo sana keessatti Gooliyaaditu sabatti ba'aa ta'e. Eessatti guddata yoo jettan immoo akkaataatti furursaa darbatan, akkaataatti furursaan argachuu danda'u. Afaan amaaketaa keessa, afaan yeeyyii keessa, oolaa qabee keessa baasuudhaan achitti leenjii fixatee dhufa. Laga keessatti leenjii fixatee dhufa. Aboo namni kakuu. Laga keessatti leenjii fixatee dhufa. Iddoo dhokataatti leenjii fixatee dhufa. Lola achitti baree dhufa. Waan ta'eef amma dhufaa jira. Dhufaa jira utuu hin taane dhufeera. Gaafa ba'aan ulfaataan sabatti dhufe, gaafa karaan darbinsaa dhibee, karaa darbinsaa dhalootaaf ta'uudhaaf kaa'ame. Kanaaf inni dibamee ka'e sun Gooliyaadiin rukutee galagalche. Isa sabatti ba'aa ta'e. Isa sabni karaa darbaa tulluu gaara isa sabatti ta'e, tulluu isa sabatti ta'e. Eessatti guddatee dhufee, lagatti guddatee, bosona keessatti guddatee dhufeeti rukutee galagalche. Furursaa tokkittiidhaan seenaa godhate. Foolii bareede. Seenaa tole, caaffata tole. Seenaa bareeduu seenaa toluu yoo barbaadde iddoo dhokataatti guddattachaa baata. Kanaaf hin gatamte miti, hin kaayamte malee. Egaa obboloota koo sagalee kanarratti biyya alaa biyya keessaa kan jirtan hundi haalota kamiin iyyuu haa ta'u, dhabuu keessaan argachuu keessaan haa ta'u, lubbuu gooftaan barbaadu hundumti keessan haalota garaagaraa keessatti nan gatame jedhaa kan jirtan amantoonni, tajaajiltoonni, amantaan garaagaraa namni kamiyyuu namni gooftaan dhiiga isaa dhangalaaseef namni uumaa Waaqayyo uumaa ta'u namni beektan Waaqayyo nagate Waaqayyo na irraanfate jettanii nan gatame jettanii abdiin kutatiina. Darureen kuni ati hin kaayamte malee hin gatamte miniiti abdiin kutatiin. Ala takka kaayamuunii fi gatamuun ol lama jalaa fakkaatu jennee dubbanneerra. Achi keessatti macaafa seera ba'uu keessatti dubbanneerra. Achi keessatti abboota firdii keessatti dubbanneerra. Isa tokkoffaa Saamu'eeliin 16 keessatti dubbanneerra. Hin gatamtan mini waan eegamtanii waan barbaadamtaniif qabdu malee. Anis nan gatame mini. Isinis hin gatamtan mini. Eegamaa jirtu. Gooftaan isin haa eebbisu. Kabajamaa. Waaqayyoon kadhanna.
galanni siif haa ta'u. Yaa Abbaa sagalee kee kanaaf ulfaadhu. Akkas jedhiitii dhaloota kanatti naaf himinaan jette. Ati hin gatamte utuu hin ta'in hin kaayamte achi as baata jedhiitti naaf himi jette. Maal jennaan immoo dhaloota aanota garaa garaa keessa dhokatanii ta'anii nuu hin gatamne jedhantu jira naan jette. Amma maqaa kee isa ittiin nu waamte kanaan maqaa isa ittiin nutti dubbattee kanaatiin dhaloota bifa garaa garaatiin dhokatanii jirani. Haalli dhoskee kan jiru, barri dhoskee kan jiru, dhugaan jalaa dhokateennaan dhokatanii kan jirani. Galmeen jalaa badeennaan dhokatanii kan jirani. Biyya jalaa dhokatanii kan jirani. Waldaa kiristaanaa jalaa dhokatanii kan jirani. Ayyaanni jalaa dhokatee kan jiru amma maqaa keetiin achi asaa ba'anii dhokatanii kan jiran asaa ba'anii saba kee dhugaa badeef, dubbii badeef, ajandaa badeef achiitti sabi kee furmaata akka argataniif warri dhokatanii ta'an sun hin gatamne kan jedhan amma iddoottaa deebi'anii. Harki kee butee iddoodhaati haa baasu. Iji keessa dhokataa haa barbaadu. Gurri kee iyya saba keetii haa dhaga'u. Kan hundumaa waan gootuuf ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Kabajama, ulfina gaarii, guyyaa gaarii, halkan gaarii, bara gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naa tura. Narra labanii furri sanna labanii waadaa biyyaa kan wal qallabanii. Atina falamnaan lubbuu godhabanii. Narra labanii sanyii waadaa biyyaa kan